keessummaa guddaa qabna. Keessummaan sunis eenyu? Har'a Sumayyaas dhufuuf deema. Sumayyaa sarpiraayiz nu gochuuf deemti jechuudha. Sumayyaan dhufuuf deemti. Maaliif dhufti? Ilmaan qofa nan mul'istee deemti moo? Fakkeenyaaf haadha ilmaan tiyyaa. Haadha ilmaan tiyyaa Sumayyaa ayyuu wajjin haasa'aniiti waan isin jetteen hin beeku akkamitti akka jana jetteen beektu amansiistee Sumayyaan mana deebi'uuf ilmaan tiyyaas fiddee dhufuuf isillee mana galuuf. Anatu Sumayyaa daf mana galee ittoo dalagee akka simannaa goonaaf ka. Indoom ati nagalateeffachuu qabda. Saayid akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya har'a ka eenyu wajjinan jira? Wajjuwaan kan laallu ta'a jechuudha. Jammartee? Jammarsh? Saayid kiyya jaarsa koo durii fi kabajamaa fi jaalatamaa Saayid koo wajjinan jira jechuudha. Qixxeen ka durii qixxeen ka amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanii nageenyi si wajjin haa jiraatu. Har'a eenyu wajjin argamna? Ayyushaa waliin argamna jechuudha. Jaartii isaa durii. Ta duriitii fi qixxee ta durii qixxee ta amma. Ammas qixxee ka amma. Qixxee jechuudha. Kana jechuun yaa'u adda hin biinxanne nikaan keenya addaan hin diigamne wallollee wakalaas wal dhiisnee mana adda baane. Akkas isaa barbaade deemuun illee isaa barbaade hafuu hin dandeetti jechuudha mirga isiiti. Yoo sirroofte hin deebiti yoo sirraa hin yaa'u akkuma waliin haasofne. Akkuma waliin haasofne ta'a jechuudha. Kanaaf har'a wanti argamneef maaliifi asumaan suufoon uffadhee dhufeef suufa kanaan akka zannatee dhufe suufni kunillee ammuma gabbu'e ganaa 00 dhaan tuqamne. Gaafa ana hojii ta'u akkana zannata akkana uffata. Gaafa taanni hojii ta'u. Ta'u zirikrik isa godhu. Uffatu jaarsa kooyyuu hin jedhani. Akkasii. Akkasii. Kanaafuu uffata asumaan suufa kanallee obboleettii Jarman irraa na erge galatoomtu obboleettii fi abbaa manaa isii galatooma isin jenna suufa akkana bareedu kana meeshaa kwaalitii qabu kan Jarmanii dhufe kan Londanitti dizaayinii ta'e kan hodhame isatti baay'ee bareeda. London namni uffata London yoo barbaadan zoom godhaati dubbisa. Akkasii waan hundaafuu galatoomtu. Baay'ee. Kanaaf wanni akkanatti har'a bareedee zannatee suufan suufa songotitti qotu turee bobbulee jira. Suufan eenyuun eegu jirra. Keessummaa guddaa qabna. Keessummaan sunis eenyu? Har'a Sumayyaas dhufuuf deema. Sumayyaa sarpiraayiz nu gochuuf deemti jechuudha. Sumayyaan dhufuuf deemti. Maaliif dhufti? Ilmaan qofa nan mul'istee deemti moo? Dhuftee mana galuu heddi moo? Nu wajjin jiraatu deemti moo? Morka imaan dhufte moo? Aayyuu maaliif walii galanii Sumayyaan dhufti kan jedhu viidiyoo dhumarratti argattanii. San dura garuu waa hedduu goonaa jechuudha. Sumayyaa yeroo dhuftu akkamitti aqaabalii goonaaf simannaa goonaaf. Akka yaade. Kophaan goonu imaan illee nu amna. Imaanis ni amna. Imaan ka yaamnuuf immoo main pointiin isaa maalidha? Afaa adiimaa beektu miti? Afaa adiimaa afaa isa gaafa nu jala deemnu xaragaa akka nu jala deemnu. Afaa diimaa afnee afaa diimaa sanarra imaan haala saniin. Adaamaan xiqqoo inoo iti akkanatti akka nu afarsituuf. Asii urguftuuf. Chaayinaa marraa qabattee. Isa sana akka nu urguuf. Sargii keeti moo hin dagatte ka guyyaa sargii? La. Jaartii sadaffaa kanuma hojjetti arfaffaan kanuma hojjetti jedhee. Maaliif Sumayyaa imaan illee waamnee aayyullee nama hedduu taanee hawwii qofa nurraa hafe wanti simannaa goonuuf sababii maaliifi jaartii guddoo. Hangafa. Hangafa. Kabajamtuu. Maanguddoo waan taate. Kabajamtuu adda duree. Akkas waan taateefi kanaaf simannaa Sumayyaa goonaa ni simannaa. Hanga dhumaan wajjin tura imaaniin bilbilee fi waamnee jirra jechuudha. Asumaan imaan illee immoo osoo gara viidiyoo osoo Sumayyaa simannee Sumayyaa ofitti asin fidin duratti imaan inni qormaannaa jechuudha. Maal jetti? Gammachuutti dhagayamaa moo haa dhuftu jetti waan dhufin jetti ammas nyaata adda addaa marqastee waxii adda addaa akka gootee fi daddaftee manatti qophaa'aa nu isii qabannee dhufnaan moo nu wajjin abaaboo qabattee deemti kan jedhu isillee ni gaafanna. Yookiin immoo of nyaatti. Asumaan mee isillee ni qormaannaa. Kanaafuu hanga dhumaan wajjin tura. Maaliif akkas jechuu barbaade imaan waan an godhi jedhuun guutuu hin diddu ni gooti. Kanaaf ni ajajamti moo ajajamtu fedhii qabdi hin qabdu ni ilaalla. Sumayyaa walumaa kan laallu ta'a. Sumayyaa maaliif dhufuu yaadde immoo isin? Morka imaaniif dhufuuf deemti moo? Aayyuu walii gala moo miidiyaarraa wanti baddee fedhe isii nama wayiitu garafee gorsee rakkattee dhufuuf deemti moo? Hanga dhumaan hojii yoo turtan dhumarratti ni argattan. Sumayyaa jammara anaaf Sumayyaan asumaan maal akka haasofnu akkam akka taane dhumarratti waan ilaaltan ta'a. Anaaf Sumayyaan wal jaalannee jirra moo akkasumatti akkuma wal jibbinee jirra kan jedhu dhumarra isinitti himna. Dhumarratti ilaalla. Kanaafuu hordoftoota daawwattoota keenyaa
hanga dhumaan wajjin turaati dhumarratti ani garuu guys reactionii imaan hanga argutti akkan jarjare tante yaadatte atis taqormaatamte yaadatte beezaa waliin akkatti na qoran hin beektu ለዛም ani yeroo tokko qofaamti kan na qorte beektamti yeroo lama na qorte yeroo hedduu akkasi mee reaction ishii bicha inni argaan akkasi kanaafu hanga dhumaan wajjin turaati waan isin jettu wajjin kan laallu ta'e jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bilbilee fi dhufaa jirti yeroo dhufte wanti jettu naannoo kana geettu kaameeraa kennee galchiisne callisne akkuma nama karaa gubbatti dhaabatee haasa'u goonitiniin isii eeggana jechuudha ወጅን ቱራ ሶ ጋይስ አሁን እየደረሰች ነው እሷ በቃ ሳናስነቃ ዝም ብለን ኮመንት ምን ሆነ ነው እንዲያማረበት ትላለች ትላለች ብለሽ አትጠይቀኝ ምን ዘለ አትጠይቀም አማረብ አላማረብ ገና ነው በለጠ ነው ዛሬ በፍቅር ነው ማወራት ጋይስ የፈለገ ነገር ብትናገረኝ በፍቅር ነው ማናገራት እንደነሽ ሰላም ነው ቆይሽ ምን ከቤት ለመውጣት እንደነሽ ሰላም ቤት በስነ ስርዓት ሰላም አትይኝ ለቀፍሽ ለሳምሽ ምን ችግር አለ አቅፈሽ በስመ ምን ችግር እናንተ ለነገሩ አንድ ላይ ስትሆኑ ትጨቃጨቃላችሁ እኔ ማላችሁ ልግባ እስኪ እዚሁኛ አንቺ እንደዚህ ማላችሁ ልግባና እንደዚህ እናወራለን እንዳትጣሉ አይሻልም አንጣላም ማራ እኔ ለሰላም ነው የመጣሁት ማቱርት ለፊኮት ሲንጀነ ኦፍ በበሬቻ ጅርቲካ አበባ ማጀቴ ኦፍ በበሬቻ ትርቲ አይዋ እና ማን ለጋበስ ወደዱ ዲማ ፈጠቱ ኤርባታ ጋበባ ባሽቴ አርባንታ ሴቴ ኤን መጋኒሳ ጉያ ቫለንታይን ሴቴ ጉያ ቫለንታይን ዲማ ፈጠ እሺ ማለት ነበር ባደ አረ አጃዊትስ በባኔ ለሆነ ጉዳይ ነው የፈለግነሽ ጉዳዩ ምንድነው እንግዳ አለን ከሱም እጅራ ከሱማ ማሊ ከሱማኒ ከሱማይት ጅዱ ፈጀድ ሰይድ ማላከ ጀቤክታ ጃርቲቲ ያርፈፋ ኤርገ ፉዴ ቦዳ ሰርፕራይዝ ሺ ጎዴም ቤኩ ጃርቲቲ የሞ ባየነ ጃለቲ ባየነ ከበጂ ሶ እሺ ገመቺሱን ቀበጀደ ሰርፕራይዝ ሲፊደ እሺ አከም ሰርፕራይዝ አጃኢባ ኢን ማለት ያሙሜ አጨልሱ እሺ ሷምኔ ፊ ኩኑ አረ ሀለ ከናና ከቹ ሱፍ ፈዴ ተጥለ ነራ በበሬዶን ዱፍኔፍ keessummaa dhufaa jira yadi ay yeroo keessa suufiin uffatu gaafa ana bira dhufu akkana isa godhadha dhageetta keessummaa dhufu jira kanaaf wanti si waamneef keessummaa sana akkamitti simannaa goona fi aqababalii goona fi jenneeti minxaa fi diimaa afnaaf moo deemteet abaaboo diimaa bittee fiddeetiniin akkas goggoona moo yookaan immoo ajaamaanii no amiti osoo afarsiteef keessummaa okay waan duuba deema minxaa fillee afneefit welcome jennaan jechuudha keessummaas adaamaa dhufu jira keessummaa akkam yaadamee fi akkam eeggamuudha simannaa san gochuuf sillee mari'annee walumaan taaneet nama sadiin ayyuun agalatomtu ayyuun keessummaa cimaa biyyi kana dhufne way akka dhufu nuuf goote wajjin simannaa yookaan mana galtee re'ee bitee mucaan bitee kennaan bilbilaa fi re'een fida re'ee san daddafee qala ati ittoo waxii diimaa fi xibsii waan adda addaa foonis akkoofteen nu eeda mana keessatti dikoor adda adda illee bittee ayyuun si fiddi hanga keessummaan as ga'utti ati dheetee mana keessatti dikoor ayyuu fa'aa jillee goggootanii haala saniin nama san simannaa goonaaf jechuudha nama ajaa'ibaati nama akkam yaadame nama akkam eeggamu ayyuun asumaan haa galatoomtu si hima kanaaf ati maal si wayya amma abaaboo wajjin deemnee binnee abaaboo itti wajjin taa kennitu moo yaanni kiyya maal akka ta'e beektaa miidhaatiin tun akka argeetti nyaata hin dandeettu Nisimo ni dandeetti argee jiran hin dandeetti hin dandeetti gaafa keenya hoo ta'u akkasitti dhiyeessitee jechuu waa hunda hin dandeetti bakka zim jettee nyaata hojjettee zim jettee deemtee immoo gaafa ishiin dhuftu immoo ina afarsitaaf abaaboo wanti wayyuu abaaboo kennitu abaaboo kennuuf si wayya manatti dikoora tolchite isaaf immoo nama guddaaf kenna nudatti mun dandeettani siimuu deemnaa baramma ilaas tokkoffaa jalqaba osoo siinii min duraati illee ayyuu naa galateeffadhu ani illee ayyuu naa galateeffadha galata qoy dhageetiin galateeffadha malee akka maal naa galateeffattuu fi ayyuu naa galateeffatu fakkeenya haadha ilmaan tiyyaa Sumayyaa ayyuu wajjin haasa'aniit waan isin jetteen hin beeku akkamitti akka jana jetteen beektu amansiistee Sumayyaan mana deebuuf ilmaan tiyyas fiddee dhufuuf isillee mana galuuf anatu Sumayyaadhaaf mana galee ittoo dalagee akka simannaa goonaaf ka indoom ati na galateeffachuu qabda saayid wallahi ilaalan ani hojii guddaan kenneef ani indoom hojii si maxxanuun sitti kenne malee indoom akka yaada kiyyaatti afarsituu akka taatuufan barbaade kanaafuu sitti alaalsan callisi ammame afarsitulee taate afuuftulee taate simattaa malee ani imaatti illee ta'u sitti bara afarsituu siin galleeti
Marraga China marraga isin isaan afartanii. Yoo ta'e illee isumatti abale. Hojii guddaa bar Sumayyaa sumatti abale. Akka hojii guddaa yoo ta'e ofii dalagadhu siin jedhama. Dhagee kan ammasii maanama qalbii dhiisaati ammasii walloo dhiisaati. Sumayyaan Amma qalbii namaatu hin jiru. amma isin lama walloo dhiisaa jedhu. Kanaafuu walloo dhiistanitti Sumayyaan dhufti ilmaan ta'e qabattee anis waan akkanatti uffadhe ture sanii fi asis mana galtee uffata dheengadda siibitee adii bareedaa sana argitee adii jechuun salaamatan nagaan rakkoon takka hin jiru nageenyi si wajjin baga dhufeetteetiniin si manna gochuudha ayyulleen deemtee uffatanii uffatee adii diikoorallee uumamanni qopheessina haala saniin ati amma nu wajjin achi deemtee simattamoo mana keessatti nyaata sandalagaa nu eedaa akkamitti simannaa waliin haa mari'annuuf si waamne. Tasumaayyuu waan hin taane ilaala. Kuni waan hin taane waan isinirraa fudhachuu hin dandeenye natti hojjetan amma. Akka maaliif hin taane? Bakka waan hin taane kaa. Ati akka ilmaantii arguun barbaaddu akka ilmaantii ilmaan kee arguu ni dandeetta laa ilmaan kee yoo barbaadde mana fiddeen haa kennitu anuun guddisaa laa ilmaan ta'e. Garuu Sumayyaa ijaan arguu hin barbaadu bakka. Maal jettu? Sumayyaa baraan adda duree manaati ba. Ati callisi baga taate ilaalu waan feetaa taatu sitti. Ani bara wanni isinitti meef. Sumayyaa ija kiyyaan arguu hin barbaadu. Haanatu hinuu Sumayyaadhaaf wadhii dalagee diikoor godhaaf. Hoo danda'amaa ta'e iddoo ani ilmaan tun nama gaarii nama kabaja beektuu even luka shiyyuu hiquu dandeechu hin jee. Ana imaan tun luka isii dhiqaa. Ati inumaayyuu maal jedhaa turte ayyuun imaan nama gaariidha akka argutti. Annaa nama gaarii ta'uu re'anii miila isii dhiqaa. Miskiina ni ajajamti miila dhiqii miti miila qalliif jettee siin laal jechuun. Miila dhiquu iyyuu miti ija isiitu arguu hin barbaadu. Wanti miila dhiqeetteef imaanni kabaji jechaaf si galee waan jaartii hangafaati. Ni kabajii ka jetteef akkas jette si galee. Osoo isiin kabaja ofitti goote ani kabaja ture. Eenyu. Garuu laal Sumayyaa ija kiyyaanuun akkatti arguu barbaadu laal. Kan hundi maal si goote? Miti bishaaniin miti ina bishaan danfisee lukarra nagaa sitti malaan. Imaan kan hundi maal si goote Sumayyaan diinateeti? Maal si goote? Waan godhi qabdi. Maal si goote kan hundi? Isitu jiruu kiyya na balleessee baadha. Akkam. Laal amma jaarsa kiyyaa miti kana waraane akka isiin na waraantetti natti dhagama sitti himan Sayid. Maal jechuudha? Bakka tasumaayyuu Sumayyaa ija kiyyaanuu arguu barbaadu. Sababbi jaarsi kiyya albeedhan na waraaneef. Kan warri kiyyaa baala geeda jedhee namni hundi akkasumatti haasa'eef sababbii jaartii teetitti sitti himan sababbii isiititti sababbii Sumayyaati. Aan Sumayyaa ija kiyyaanuu arguu hin barbaadu waan san hunda narra goote anama mana dhuftee akka bakka akka taqabbalu barbaaddaatillee waan rakkootu fakkaata. Yoo natti himtuu maqabbal masalas nagara jiraatu. Maal rakkoo qaba osoo simatti? Maal rakkoo? Nuyyuu si malleessiisi maal si goote? Ati amma ati jechuun waan san Sumayyaa miti Sumayyaa. Anuu ishiidhaaf jedhee jaarsa koo hiikee miti. Isiinuu laali. Isiinuyyuu. Ati hiikuu dandeetta laala ati duruyyuu keessa hin turtu si jammaar. Caqasi ayyuu birrii miiliyoona san hunda itti fixee sargii akkasii godhee fi wal fuunee wajjin jiraataa turre sababbii an Sumayyaa fi ilmaan ta'e barbaachuuf olii gadhamaa olii gad fiigaa deemeef obsitee waggaa takkaanaa wajjin turte isiinuun dhufin hin jenne. Si galee Sumayyammaan achirraa arrabsinaanin aartee wanti ejjitti malee dura hin dhufin hin jenne isiinuu. Ammas sababbiin Sumayyaa waan akkasii haasoftee fi akkasitti aartee miidiyaarraa waan isaan dubbatteef waan anaayyuu galee irratti fuudheef achirraa yaman irraa galee. Waan kan kee hin haasofte malee jaarsa kan kee bira dhayitee akkana albeen diri hin jenneen hidhaa naqaa hin jenneen kanas hin goone isin. Isin ni haasofte yaa jechuun inni si amanuu qabaa situ wanti jechuu qabaa kanaafuu amma ati ani yoo Sumayyaan ni deebanaan jette isiidha jaartiin hangafaa haati ilmaan tiyyaa isiidha isin ni deebine jennaan manatti dirqama deebiti. Ati amma kan kee maali nu wajjin simattamoo haa dhuftu nu wajjin simannamoo. Mana isiitti deebi'uu dandeetti mana isiitti. Garuu amma isiitti yoo deebitu ani ija kiyyaanuu arguu hin barbaadu jalaa gadi baha. Adda baana jechuun ifati? Maaliif adda baana man? Anaafaati yoo millee addaan hin baanu daasitti yoo duunee akkatti adda adda nu awwaalan malee osoo jiru osoo lubbuun illee nu keessa jirtu addaan hin baanu tasumaayyuu waan hin taane kun akkana jettee yaadin si jammata. Yaadni kee addaa bahu. Maaliif? Waan hin taaneef bakka addaan hin baanu addaan hin baanu. Sababbiin akka ta'a jettare addaan bahuu hin dandeenye. Akka ta'uu feetereeti. Uumaa ta'uu feene baqa waan ta'uu fedhetti mujjiraatu waan si galchuu miti. Ani yoo yoo dandeettee Sumayyaa miti ayyuu tana isi osoo baqa Sumayyaa haga fuutu ayyuu tana osoo walitti deebitanii. Bara anuu yaada qabaa bara dhageettee si galami. Maal taate irraa ka'e kaachi namaati. Ammoo akkas hin jenne. Dhagee bara anillee yaada qabaa beektaa sababbiin kan hunda ta'eef namni Sumayyaa an waggaa tokko guutuu waggaa tokko ol kadhee waggaa lamaaf deema kadhadhee dadhabee jedhe karaa salphaan namni adeebise ayyuudha. Ayyuulleen egaa isin adeebiste booda taraa hin ta'e isillee nafu. Ayyuu hin dandeessi hayyame ayyuu garuu Sumayyaa tasumaayyuu ani. Beekee ayyuullee baraan booda caqasika jalqaba Sumayyaa simannaa wajjinuu nama sadii hin goonetti achiin booda immoo ayyuullee hin deeffadhaa. Na simachuuf baraachi booda. Simannaa kee Sumayyaa irratti argine. Jabar ofumaaf waa sirreeffatu jirta malee isaaf yaaddeetii biti. Hawwii yoo barbaadde hawwii achuma dhiisnee ofeeti. Hawwii atiinuu
Andara keessa deddeemtu hawwiin bar deddeemtullee ilmoo kee garaa qabdi maal taati isaa isi achuma dhiifte maal jechuu yaaddattu iyyuu ما توني سلمان تيلا ما قلتي برا مس سلمان تيلا ما قلتي قدامي سافين جرام ملي المان ما قلتي أرسم يلا المان inni adaltu kuunoo garaa إيه jibboo كومين ka hawwii hoo كهوي أنا ما أمانان جرو المو غراك أبدي في كبر وسو غراك أبتي المو تي كبتي ولي فيدو سيقالي يروم بقى تاير أما أتي لفنان هوين ديم تمي بود سميان لفنان أتي اللي فيكون كان كيرو كان الرجرو أكم فيني أكسي اللي ولي برد ما أنا دي سيتشودار ما أنا يوم سميان في الديو خلاص عاد المان سياتو نجار المان سيان نجار ما أنا بي Ati immoo hanga Saayid dhabduu Sumayyaa kee qabattee ol siin waliin إيه ما أنا بي أدبانا ما يوم سنجر أكم تات mana sanii bahuu danda'a biraa seenuu ni danda'a garuu si dhiisee hin ta'u ما addaan جت hin baanu bakka addaan hin baanu kan waan bahuu hin dandeenye يو أني جتشون أنا خلاص سميان إيجا سميان نتن دفيني نتن سيرين كلام جت أنا فات أدبوك أبنا سنجري kana moo hara waan kana hundaa Apuka. نترجعها أنا فات أدبوك أبنا سنجريت يو أدبانا كم تات ها hin ta'u akkana hin ta'u مالف hin ta'u waan hin taane bakka waan hin taane taasaa يو أنا سديسو يو خلاص يو أنا أسيسيو أنا نبين أنا سديسو سجري كم تات ها أكم adda تات dure kabajjee fuutee of bira galfattee Saayid keessa of bira galfachuu. Wayi naan ta'uu jettee immoo Saayidis dhiistee achi deemtee baadiyyuma kee keessatti borcamuu. borcamu كمين في التات واتو كم كم جاي في تاجي التات؟ نملا سكرني أما Eh. أما جرى سمية اللي دفاع يرتي كراي يرتي جرى سمنا سمنا ديو barsinitti ديم mee bakka نواجي سمعت تمو insi baadhaan sumayyaa سولي ما نقلتين يا دليل دمو intala أكم قلت لنا Kanaaf مسمى amma ati kajeechaa jirtu Sumayyaa hin fedhu. Saayidis hin fedhu. ijoollee fiddeen akka kan isoo barbaade mana ijoollee ta'e fide إيه haa fidduratti Maal Maal waan gooti? taateef ishiin ji'a sagal baattee siif kan kennitu waatu ji'a sagal baadhu dayitoo kenniif malee daa qabdi. جولي مال قلت hin guddisaaf ka hayi Maa ishiin guddifachuu dadhabde? ijoollee barbaade Ishiin guddifachuu dadhabde? maal gootee amma dhuftee Jaarsa ishii أنت لفنان ديو برباد دم مسين hin yaadde jaarsa ofii. يسون دم rakkoo qabda si jammar إين ishilachuu أكملت tanatu waa أنا ما أيون أقولتهم فتو أيون سبب بي فيلو اللي نجلا قبده dhugaa ta'uu geessa Apuka. beekaa ijoolleen tun waan hin taane haasanii bar أيون أيون تكاش سبب بي فيلو اللي نجلا قبده ها أنا أرسيتي واحد دون دفتين أرسيتي جرتوف إيشينا تديبو فكسر دفتين لي مو أنجتف سوما يلي ناكرتي تمان سيدا كتير كتا ندي سيدنا أنت برام فوري ديان نتوريت أنا أم بود أكو مهرني إيجاندو إمرجي مالك جتيرن أنا كموت كوني Caapoka jisilleen egaa ana dabee dubartiin tattaafataa jirti. Miidhama jira haadha mana isaa dirqama deebuu qabdi. Sababa kiyyaan adda baateeti jettee kadhattee ani gasii dhiisee jiraati ati itti deebi jetteen. Aayyuu waan akkas naa gooteef eegasuma yaan deebiti simannee booda aayyuullee manatti simannee dikoora sargii jara lachiifuu bakka takka godhu yaada qabaan. Si galee amma sumayyaa fi aayyuullee bakka takka sargii godhaaf. Jaartoleeti jettana biraa deemtee lammata deebiteef. Sumayyaalleen hayyamte. maal hayyamti Jara lachuu wajjin sargii godheef akka deebisuuf hayyamtee jirti. Atillee yoo simattee barbaadde. maal yaadanitti Dhaabuka atillee jarri sumayyaan si haa jaallattu yoo feete akka atillee akkasiin ni jaallatu fedha si jammar hayi akkam goonaree amma Ani fedhate jaalladha. amma ati filannoon kee maali? Amma ati Sumayyaa arguun feetu. sumayyaa arguun Ija argaa ishiin feetu. fedhu fedhu Hin Amma feetu. filannoon kee maali? Filannoon kee hin fedhu hin fedhudha. karaa irratti akka argine ilaalaan kun mana sanu mana takka wajjin hin ilaalaan Kanaafi ani Saayid bogguu manaa bahu maal jeeni manaa baasee sin galchuu maal jeen manaa baasee imaan nama gaarii jaartii kee ka ta'uu qabdu imaanii nu caala si kabajii nama tasgabbooftudha waan ati jaallatti si jaallatti jedheen amansiisee manaa baase inni garuu mee haalaallu maan jee Na diddina qaanfachiistee seen. akkas jee ba'e maal amma qaanfattee maal dhugaa dubbachuuf garuu Na hin diddaa waan qaanfa. ansin jedhe tolee mijettaa yaada. akkamitti tola jedhanii kan amma taqabbaluu hin danda'u si jammar Amma taqabbaltee dhiistee kaameraan isaa achi jira nu si qoruudhaaf akkana goone Garuu Sumayyaan nis qormaatu jirra baga. Waacaati. Waatiin jedhin akka Ingilifa beeku. maal jechuu keetan Look the camera. lokolle qaatu kaameeraa keettani waan hin taane naasuu keettani Laaluu qabdi hariifattee kaameera illee action. Kaameera kun maal jira yaadanii isin. waa innaan ta'a Homaati jettu si laaluu fi Waan sumayyaan ta'eef. dhuftullee hin jirtu jedhe. Garuu baga si argaati ilmaan tiyya akka andeeffadhuuf akka wajjin jiraadhu barbaaddooti. Nallee yaaddu. akkam si yaadne jaarsa kiyyaatti Mm. waan እንኳን አየሁሽ ታዘብኩሽ Saayid እንደዚህ አትበል እንጂ አንተ ደግሞ በገስ እኔ ሲጀመር በገስ ያርጌ ሲጀመር ሚቀጥቲ ተነወጅ ዮታቱ ሚቀጥቲ ሻሪ በሌ ዋን ብራ ያደም ቤኩ አከ ዋን እንታን ያቱኒ ቤካ ሲጀመር አከ ዋያደን ስሪ ናገሬ ጅራ Wallahi. Mee wallahi jee. አንፊ መለ ሲጀመር ሱያ ነው ድፍቲ ማረኮ ቀብታ ገፋቲ ምቲ
جولي براقب دي جولي لما براقب دي سنو والله هاي ني والله جد يصير يسياتون فاجر تعملي Ayyuullee kanaan dura gaaf qormaatu akkuma keetii kana jettee laali. Qabamti atillee amma dhiistirfiin haaseeniti. akkana jettee malee Baga salphii. jaarsa koo kabajee amani ايه ني خبجا جار يعني جار دل ني خبجا sumayyaa sin jaalata اما جتون يو دل كاريف سنجري سن بودغان godhatin kana malee isaan naata ati laal ani bar abshaala akka keetii bareechallee hin jiru malee akkasi qorru si galee miti si galee dhufte asitti hoo dhufte jechuun naagal naagal Siigalee. si galee si naagal galee achammoo kaameraan jira sin jennu akkasi qorre si galee gowwaa Amma isin waan qabu haasaa jedhi. An achi deemet. Kaameeraa dhaabee suuqa gahee deebi'a. Hin dhufaa gad dhufu asuman eegaa. Kottu qosti akka gawwaan ta'in ani barbaadu waan natti tokko illee hin jiru laa waan ati natti tokko illee hin ati hin jarjarin laal ani akkamitti